Hey, akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota HD Oro App baga nagaan viidiyoo haaraa barnoota haaraatiin nagaan dhuftan isin jedheen jira hunduma keessanii. Barnoota keenya haaraa yookaan immoo viidiyoo keenya haaraa irratti kan isin agarsiisu WhatsApp jaalallee keessanitti WhatsApp nama feetanii tooftaa isinitti haa gochuu yookaan hatuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kana gaafa gootan appilikeeshinii bilbila jaalallee keessan yookaan bilbila nama isin haakii gochuu barbaadan irratti feetan tokkorree hin qabdani. Appilikeeshinii feetan sana bilbiluma keessan irratti feetanii hojii hojjettan sanas bilbiluma keessan irratti teessanii guutumaan guututti WhatsApp jaalallee keessan guutumaan guututti to'achuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kana kan isinitti himuu ni ta'a. Kanaafuu isin like viidiyoo kana gochuu hin dagatinaa isin jedha. Akkasumas warri haaraa dhuftanis baga nagaan dhuftan isin jedheera. Olaa barru maqaan koo Isoo jedhama. Channel HD Oro App irratti barnoota babbareedaa ta'een isin barsiisa. Kanaafuu subscribe kan jettu gajjallaadhaa tuquudhaan bell iconii bukkeetti argamtu tuqxanii ol ishee jetturra godhachuu hin dagatinaa isin jedha jechuudha. Gara barnoota keenya har'aatti gaafa dhufnu appilikeeshiniin nu barbaachisu ni jira. Appilikeeshinichis maqaan isaa WhatsWeb jedhama. WhatsWeb application jedhamu kana Play Store irratti simply download godhachuu dandeessu. Akkasumas description irraan isiniif kaa description irratti raan deemtanii kara Play Store isin geessaa achirraan download godhachuu ni dandeessu jechuudha. WhatsWeb kana ani download godhadheen jira already bilbila koo irratti. Bilbila keessan irratti download gootu WhatsWeb application jedhamu by the way. Applicationiin kuni bilbila keessan irratti kan feetan akkuma sirriitti mee bilbila jaalallee keessanii tuquu isinin barbaachisu isin jedheen jira jechuun application itti fe'uun isin barbaachisu isin jedheen jira. Garuu appilikeeshinii kana takka ishee erga feetaniiti waan gootan ni jira bilbila jaalallee keessan irraati. Haa ta'u iyyuu malee bilbila keenya irraati WhatsWeb appilikeeshinii jedhamu kana erga banneeti as keessaa fiicharoota hedduun ni jira. Was cleaner ni jira wantoota hedduu of keessaatti qaba jechuudha. Was start saver ifaa qaba wantoota hedduu of keessaatti qaba fiicharoota hedduu qaba appilikeeshinii kun. As keessaatti kan nuun barbaannu WhatsWeb ishee jettu kana qofa barbaanna. WhatsWeb ishee jettu kana takka ishee tuqxu jechuudha. Sana booddee maal isiniif godha jechuudha. QR code wanti jedhamu jira. QR code sana find godhee isiniif baasaa jechuudha. QR code sana argattan jechuun immoo maal gootu jechuudha. Bilbila keessan irra haakii gochuuf yookaan immoo to'achuuf gara bilbila jaalallee keessan sekendii xiqqoof deemtanii as iconitti kana bukkeetti argamtu iconitti kana takka ishee kanas bukkeetti argamtu takka ishee tuxxu. Sana booddee erga tuxxaniiti maal keessa galtu jechuudha. WhatsWeb kan jettu ni argattu appilikeeshinii WhatsApp official irraati ni argattu kana WhatsApp kan jedhu kana takka ishee tuxxu jechuudha. Sana booddee maal gootu jechuudha. Add iconii as bukkeetti argamtu kana takka ishee tuxxu. Sana itti aansuudhaani waan isin gootanii QR code isin gaafata. QR code sana immoo bilbila jaalallee keessan irraati bilbila keessan irraati itti gashitu jechuudha. QR code sana isin gaafatu bilbila keessan irraati deemtanii bilbila keessan irratti isinii fida kunoo akka kanaatti QR code kana isinii fida. QR code kana asirratti iskaanii gootu jechuudha. Gaditti buttanii haala kanaanii iskaanii gootu. Sana booddee automaatikii maal godha jechuudha. WhatsApp jaalallee keessanii gara eessaatti isinii naanneessa jechuudha. Gara bilbila keessaniitti guutumaan guututti iccitiiwwan isheen barreessite yookaan inni barreesse wantoota hunduma isaa WhatsApp irratti inni yookaan isheen haasofte hunduma isaa gara eessaatti isinii geessa jechuudha. Gara WhatsApp gara WhatsWeb kana keessatti jechuudha. Isa ta'uu isaa ergitanya akkasiin mirkaneeffatanii fi WhatsApp isa kan jaalallee koo irraati deemee isinitti agarsiisu yookaan immoo kan inni haakii godhe kunoo ilaaluu dandeessu. WhatsAppiin asirra jiru kunoo gareewwan ilaaluu dandeessu. Isuu kan jedhu kana ilaaluu dandeessu. Asirrattis teekstiin lamaan isaa tokkodha jechuudha. Kunoo haakii ta'eera jechuudha. Salphaamatti guutumaan guututti WhatsApp jaalallee koo to'adheen jira yookaan immoo WhatsApp nama fedhe to'adheen jira jechuudha. Haay Isoo haay kan jedhu kana hunduma isaa argitanitti dubbisaa jirtu. Haala kanaanii salphaatti to'achuu ni dandeessu jechuudha. WhatsApp jaalallee keessanii simply wanta tokkodha. Appilikeeshinii tokkuma bilbila keessan irratti fe'uudhaani bilbila jaalallee keessanii guutumaan guututti haala kanaanii to'achuu ni dandeessu sin jedha hordoftoota koo. Kanaafuu viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuu akka hin daganne akkasumas hiriyaa keessaniif share gochuu hin dagatinaa gara chaanaalii kanaatti akka inni dhufuu fi galatoomaan isin jedha. Viidiyoo bareedaan ta'an wal arginu tobboloota koo nagaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u nagaatti ciao.